youtuber guutuun na fuudhaan ni jira laalu. Yeroo artitti yookaan immoo yeroo dallante tokkotti nama tokkoof deebii hin deebisinii jedha. رضي ربنا لما إن شاء الله وتعالى ربي سبر حجرات والله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتم هردفتوني في كبجمتوني كينيا بقى نجا جراتني رمضان كان اللي كملكي كخير ربي سنيها قولوا أسمان خواتم مباركة بقى رمضان التنين اللي سنجاي إسنين جتشا وانتو كده قبلني أرسني دفني جرا درا وهم دسين درا أوف مكاكينيا إسنها برسيم نبينا أني عبد الله قبي جدما شيء نبلتين دي أزونا مو ما نني مدو دعوتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى رمضان كان اللي نجاهن جسني نجاهن في التاني كرا عامة الأفول أكرب بنتنوجا وإن شاء الله أبديك أبنا والله رغمان جلوا أكاسي دعوتو تخينيا أني إم روزا جدما روزا سعيد جدما أني جولة باليتي جولة بالي روبيتي أجرو بيه همتشون كيه غساني غندوما والقودو سنتين بكا تيسو كيه همت لما المانا هندي خينيا المانا باتو كوتي المانا رتو كوتي gosti keenya le tokko ma wal qoodu ninjiru dur hafte male kuni waan ninjirra akkasi ato bikeessa. Aywa akkuma isin jette dhugaadha. Gandaa fi gosa himachuun gandummaa walii qooduun ta'u nuti ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkooti. Namni yeroo har'aa Oromoo miti Itoophiyaa dabalatee Afrikaafuu ta'aa deemaa jedhamee yaadamaa jira. Kanaaf gandummaa osoo hin taane hedduma dhaloota keenyaa waliin walitti himachuudha. Akkuma obboleettiin teena jette ani ana Shaashamannee fi ijoollee Arsiiti anis akkasii walumatti dhiyaata Shaashamannee yeroo bilee walumatti dhiyaata inshallah tokkuma nuti garaagarumti hin qabnu. Har'a itaa keenya irraa yoo gana jenne amma yaadni nu har'a qabannee dhufne inni guddaan waa'ee ramadaanaa akira ramadaanaa kanarratti maal qabattanii keessummaa kana geeggessuuf maal akkamiin qophooftaniirtanii yeroo hamaa kanaa wajjin ta'eeti rakkoo biyyi addunyaa hundi keessa jirtu waa'ee dhibee kanaallee argaa jirtanii hangam kennatu iyyuu manuma keenya masgida deemnee sagadullee hogguuta yoo dadhabne manuma keenyattuu waan nurraa barbaachisu hammam kennatu eegee manuma keenya keessattuu waan nurraa eegamu silaa baaneerra waan jedhamutu gaafii namatti ta'a. Kanallee bakka nu hir'ifnellee rabbi itti nu haa guutu. Isinillee yaada muraata keessan rabbi isin haa guutu. Akira kana keessatti guyyaa Laylatul Qadri akira ramadaana ashirul awaakirii kana wanni isa adda isa godhu guyyaa tokkotu keessa jira jedhani guyyaa waan kadhatte hunda ittiin milkoo. Inshallah. Rabbi nama waan san kadhatte ittiin milkoo nu hunda rabbi nama godhu. Guyyaan kun guyyaa Laylatul Qadri ta'uutu mala. Inshallah. Namni baay'ee waggaa ashirul awaakirii kana keessatti harri 27ffaadha. Guyyaa 27ffaa kana keessatti namni muslima ta'ee soomu tokko guyyaa har'aa kana abdii guddaan eeggata. Kanaaf guyyaan har'aa kun abdii guddaan eeggamaa abdii guyyaa har'aa muslimni hundi addunyaa irratti eeggatu saniin isinaa milkeessu jecha dhibee kanallee rabbiin isinirra gaya nuunaa jedhu amma wanni sodaataa jirru keessattuu namni biyyaan baa jiru kun haadha baay'ee miidhamaadha. Haadhaaf abbaa keenya biran jirru isaan san arguuf nu amma fakkeenyaaf namni tokko amma yeroo kana namni baadiyaa baane namni hundu yeroo har'aa kana yeroo kanatti waan fixrii baafatan namni maatii ofii qarqaara maatii masanuu hogguu qarqaarree waan tokkoon erginaaf hogguu jennu baadiyaa magaalaa deemuu dadhabutu jira. Waan akkanaa kanaa gargaarsa akkanaa kanneen fa'aa guma qabnu nu wal gargaaruu sunillee dadhabamaa jira. Ka wal bira jiru wal bira dhufuu dadhabee ka fagoo jiru ammoo waluu arguun dadhabamaa jira. Rabbi guyyaa har'aa kanaan kabajaa guyyaa har'aa kanaan gahinu naa jedhu akka jennu jedhu abdii qabna. Achumaan nama dhibamee rakkatee yoo ta'an namni tokko isa miidhaa isaa laaluu isaa rabbii tokko jamalee yoo ta'an argaa hin jirre baay'eetu jira. Nama sanillee rabbiin bira haa dhaabatu jechaa nama sanillee jidduma.
akkasumatti ifatu nu gargaarame. Ifatu dukkanaa'e ifaaree arguutti jirra dhiifama daawwattoota keenya. Isaan arguuf jennee. Isin arguuf isin wajjin bashannanuu fi akkanatti cinqamneetiniin akkasii dhibama yoo tana wanni afaan dubbinu jettee dhibama yoo tana laaluu isaa rabbiin malee argaa hin jirre akka reetii aadamii kenna. والله ربي سيعفيزه والله ردي ربنا لما إن شاء الله وتعالى ربي سبرها جرات والله لازم ربي سرها فر ربي أكا نما إلا لو أكا ربي أكا وفي لا ملء أكا نما تفسلانتي والله لازم أدري هذا الرجل ربي ندند أريدي كنيس ربي رها فر ربي هندد ومتكا وربي جالس نقرسين إن شاء الله والله يدون قد سيستجر تريدي كنيس ربي سرها فر يبقى قوتو ربونها عافيو ربي آدم مراد كنيا نهاجو نتي ورب يلا جرو والله لازم نمني فكنيا فنوتي أما وفيوا أورما وفيوا القدو فينا مله نمنا كوان نقول مبربانو أصف أمانتي في جندان غوسان صون جينجر شورا أما ردي كنا وابي كجي أني أكنا جرا والله ربي إن شاء الله كنا ما لا ردي في ربي سيافيز ربي سيافيز يناني نورا وانتوكو أرمدور اللي واي كاركار سارت اللي وهم درتي إندجنني ما كابنا يرو دكتور أسلم فايجولين هم دعاء تولكا فهم بايرو أجانا كيدو بتن نما نامني سنورد فوس نامني نما تجين كم يجرا والله لازم نما تقول ورد فيه والأرجارة قالوا كارسان كيس سوون نوام بس حلو جرينيا تيتو إن شاء الله أركان نتكلم إن شاء الله قالوا بيا إذا كان عمنا تدبينتني دلقا نمشرو دراما دلينا هلا بس ودان وان تروحي مله والله لازم علم أورمو تقوي والشرا دبني والجبسني إنه ما تأيو وردي كفصنتينيو وبايتكو دسنا منامتي ترايتشو كان في بيتا جولين بكم جيران هندا بواني يوكون أسيكرة تكون كران ما مش أمريكا جرو إنه مقالسة جعفر والله لازم قابلنا كسي بويتني نم هندا بوي والله يا أمريكا كسي تبواني نولي والله لازم أرومو ميتي نمني تقولو ركبي وان كنرت وان إبي أكنا كنرت أرومو تجابات شو ميتي دين نفيدو نما تنجابان نما دي بميل أرجع جرا نما نبرات دي بميل أرجع جرا نما بيجبرات دي بميل أرجع جرا هذا namni akkana kunniin afaan badaa waliin jedhu kana caala diinnu afaan akkasii walitti namaan jedhu nama dhibame cinaa dhaabatanii wal gargaaranii nama akkasii mallaqaanii bichaanii miti yaadanii fi du'aayiidhaan mush mallaqaan nama gargaaree nama cinaa dhaabachuu san ta'een dhiifama narraa taa'allee daawwattoota keenya yaadaanuyyuu du'aayinii wal bira dhaabbanii nuti waan tokko nuti wal jajjabeessinee wal guddisnee bakka tokko wal geenye hedduu namatti tola wallaahi. والله الدنيا ما تدور نوما يروباي نمني وان باي فيسبوك رت اللي وان ساني رسنا مدبش اللي بربانو وانا باي دبتا قالوا مجان كن نوما يرو انا فكيني بكا تيجت نمني تكو يوم دوغون غوري نما وان دوغون غوري سالي بيسك اي كمله نوكا تكوت يرو واي دياسبورا جراني دكتور ابي فا انغو كبتني واي دياسبورا مقابا اي كاسني جران باي غمن يا نانغو ابتسن ان تلفزيون تكو جرا بلا ذات والله قمتشورا تلفزيون سان كيس سينو مالي وني برانا كيس ماتش سينو مالي اغا نمني عربا تكون اغا انت تاني انجل كما قافني قبت من جبيتا دكتور ابي يكن فقبت يعني متي واي سياسه بدني وان برالين قافني افانم اورومو بيكا انجينا مالي فري هاغنا توكا ولي نم اورومو دب افان اورومو دب توكو هاغنا ولي قمتشو قمدات الرجيچو arleewwan doktor abiy wanni qeeynu namni tokko tokko illee namni hunduu wanni qeequuf maaliif namni keenya kaleessa bakka sanii isan ga'uuf waan tokko rakkate arra maaliif du'aa ilmaan isaa maan miidhamtii haati kaleessa karaa dhabde maa garraa karaa hin baanee fi maa yeroo mirchaanii wanni tokko ga'e bicha namni akkanaa wal sossobuun kunni maali waan jedhamu achirratti illee reedii waan dubbate yeroo doktor abiy aangoo qabate illee waan inni ta'ee waan inni abiyyiif arrabsamee waan jarri kun ijoolleen tunniin ta'an hunduun akkuma nu taane jechuudha. Arralee namnummaan keenya miidhamee jennaan qeequu jee galle malee osoo inni karaa irra qajeelee waan kaleessa Oromoo waadaa gal waan kaleessa hayyuu keenyaaf jaarsolee keenyaaf waan kaleessa afaan halangee isaanii qabatee waadaa seenibsa osoo inni dalagee namni isa qeequu hin jiru arras. Ammas namni ilaalcha gandummaa jettanii homaa jettan gandummaa waan takka faayidaa nu qabu nu ilmaan abbaa tokkooti. Anti akkana wal goonu jechuudha. Diinni mee akkam nu haa godhure. Nuti yaa ilmaan Oromoo miidhamu jirra bakka hundatti soora bineensa taane ka bishaanii taane ka allaattii taane qalamnee gubamne wanti nuti hafe
tokko addunyaa irra hin jiraatti fakkaatu wallahi lazima akka mataatti garuu kan hunda laalletini wal jabeessuu qabna hama yoo fakkeenyaaf tokko hamtuu yaade ka'ee mootii deebisee inni si arrabse abboo ati akkana yoo sin jee hanga akkana ta'ee obboleessa kiyya jeeni obboleetti jeeni bira kooti garuu wal jabeessuu qabna ilma oromoo walaa qabannu walaa jabeeffannu nuti wal malee waan qabnu yaa ilma oromoo ka nuti akkana wal goonu ambeeshii akka nu waa godhure kana isinin jenna wanni kana kaafne waa'ee siyaasaa haasofne wallahi sanila keessa jirru akkuma haasoma malee waa'ee siyaasaa keessa hin jirru nuti waa'ee reedii irratti dubbiin gargaraa waan kamuuf xiqqoo zongaraan nyaatee dubbanne amma immoo reedii keenya rabbi fayyaa isaan nu haala dhibee isaan nu geessisa akkuma jaafariin nu fayyisa rabbi ammallee reedii kannillee rabbi nu haa fayyisu waan biraatiin illee dadhabnu du'aayin sibira jenna reedii keenya rabbiin immoo ijoollee cinaa isa dhaabattan san tolchaa rabbiin isinillee wallahi lazim nullee maqaa keessa wallaallu rabbi isinii wallaalini asliifaa waan ijoollee hedduu bira dhaabbachuu jira muktaarii fa'aa micaa yuutuubii qabu muktaarii yaga tolchaa faan baan ijoollee hedduu bira jira dalagaa isaanii dhiisanii rabbiin si wajjinaa jiraatu jajjabaadha wal jajjabeessa bakka jirutti gooddanyummaa fi hiriyyummaa fakkeenyaaf amma namni tokko yeroo qabeenya qabu wal jalatee yeroo dhabe wal jibbuun jechuun wanta namatti dhagamu fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsate yeroo inni fayyaa qabu jaalatanii yeroo inni dhibame irraa fagaachuun namatti waan hin jenneef yeroo fayyaa qabnu yeroo dhabne wal bira haa dhaabbannu miidhamaa keenya rakkataa keenya beelawaa keenya haa qarqaarru haga dandeenye bas nuyyuu rakkattuudha nuyyuu beeloftuudha osoo biyyi keenya iyyuu nuti wanni qabanne biyyarra yaaneetiin waan hunda hin taanu alhamdulillah kalaas hundaafuu carraadha siyaasaa keessallee hin galee warri wal jitta dhiifamu irraa ta'a isin jaalannaa nu wajjin jiraadha isin hin jenna ammas waa'ee dhufneen irraa tokko yoo hagana jenne ingaa'ee waan amadatu illee isin bobbaasina isin bashaajina gaafi waan si gaafatu tokko jenne maal na gaafachuu deemaadha wanni maqaa kan keessaa yuutuuba ani Starhood Top jedhama Oro Star illee Oro Star jedhama anis kan tuna jalmeena bila Oro Star moo Starhood Starhood kan jedhamudha as hayyee maal na gaafachuu deemta wanni arra si gaafachuu barbaadu waa'ee ramadaana kana mee bara kana akkamiin dabarsite ramadaanni bara kanaa maal fakkaata alhamdulillah waan korolaa jedhan suni nu dhufi bas mushaakila mal nu je nu godhe malee alhamdulillah bas homaan jennu ana umatakka kalaas dalagaa hin qabnu mana ta'enne drama keenya fira dalagachuu jirra like illee nu godha kalman room subscribe nu godha wallahi ma ko gajattu ka anin bu'a wasin barbadda ansirra rosa tum jettanii akkasitti beekatu itanii kiyya mattoo kiyya naan ta'u la kiyya lema kiyya pasale tokko ma rosa tu boje kan keetuma yeroo si ilaalan sani naalle naalaalan jechuudha akkasuma ana sitti aheesa amma akkana godha rosa tu tokkoffaa godhaadha la lammaffaa naa godha achumaan amma gaafii itti tokkotu jira gaafii maasirii keessan fa'aa warra keessanii waa ergitee yeroo mee ramadaana musliimaa kana waa baay'eetu adda isa godha ramadaana keenya kana jechuudha tokkoffaa namni qabeenya qabu tokko ollaa ofii rakkataa gargaaruu biyyattis rakkataa ollaa ofii gargaaruu taansu waa hunda firrisa wanni jalqaba jiru haadha ofii haadhaaf abbaa ofii maatii ofiitti dursa dhugaa fayyaa mi'ati haala kanaan yeroo rakkoo kanaan mee akkamitti dabarsuu jechaati yeroo rakkoo kanaanii ka dhugaa ka dubbadhu taate jalqaba mallaqa ergeefitiin hin jira amma garuu anaa humna manaa ergu barbaade isaan marraa fi mallaqa barbaade isaan humna argeessan iyyuu akkasuma deebisan fedha maaliif jetta koronaa seenee jira kan dalagaa dhabanni jiru dalagaa raanu yaasanii jira araba duraanu sababa barbaadanii nuti makara barbaadan korona nu jaan isaan inshallah rabbi korona isaan haa godhu laalaan jedhi amma jennu nu gubani akkasii beeda amma ani isaan raawun fedhan malee ma qabu amma isaan yaa'u namni hunduu isaan osoo mallaqa illee ergitee fi yeroo akka kana magaalamaa deemanii fudhachuu hin danda'anii fudhachuu hin danda'u waa baay'ee tokkisaadha kan namni olii gadi hin deemne illee jedhamaa jira ati isaan poolisii irraa eegamu yoo jiraate gaa'ii godhuufiidha inshallah bilbiltee isaan daruu ammishu bilbilumaan jijjiirisuudha anillee uumaa sirraa fagoo hin jiru yaa'u bilbilumaan guyyaa tokko tokko argadhu dubbisaanii
namni hundu akkasuma jira isinis yaada keessan koomentii jala barreessuu hin dagatina arramoo hordoftoota keenyaaf gaafii sadiin ta'uu qaba. Gaafiin sadiin kun maaluma bada? Gaafiin sadiin kun ati garuu koomentii jala seentee ati yoo Roozaa ta'uuf jedhu ka jedhu argan bilookisi godha. Roozaa ta'uuf hojii koomentii yoo jala sanii barreessite bilookisi godha koomentiin keettooti. Maaliif? Kanaaf si amma gaafii nyaattu gaafii san deebisa hordoftoota keenya. La hordoftoota keenya nu deebisa. Tamaam waliigalle. Haayee akkam. Marre gaafiin keenya inni jalqabaa akkana jedha. Gaafiin tokko waa sadiin keessaa tokko filattan jechuudha. Gaafiin tokko waa sadii aniif Roozaa waa sadii walii oolla. Waa sadii jira waa sadiin keessaa waan tokko walii oolla. Haayee. Takka. Jaartitii. Ayi daawwattoota keenya tama. Takka obboleettii yaa waliin dhalan. Ayi lama. Sadi obboleettii Akira. Kanneen keessaa kam akka filatan barbaadda? Daawwattoota keenya dhageettanii mire. Takka jaartii naaf taati, takka obboleettii naaf taati, takka ammoo obboleettiif Akiraaf naataatiin jira. Kana keessaa kakaa isin kamiin deebistamme? Abbaan waan kana deebii kana takkaan argate badhaasa maal baata? Badhaasa inni qabu abbaa sittu gadhiifataa miti YouTube isaarratti badhaasa sirraa barbaadan ka. Ani ammoo suphee kana isiniif kenna. Yaa daawwattoota keenya dhageettanii mitiidha dubbiin kun yoo kana lafa jijjiiramu taate laayik illee godhe subscribes illee godhe. Agana yoo isin hin jenneen gaa hordoftoota keenya xiqqoo gaafii tokko waa isin bashannansiisuu waa isin yaada rakkanitan jennee abdii qabnu tokko mee ani Roozaa wal gaafanna. Innis Roozaa maal jedhama si fakkaate yeroo aartetti yookaan immoo yeroo dallante tokkotti nama tokkoof deebii hin deebisinii jedhama. Yoo deebii deebisan maal rakkoo qaba maaliif dubbiin kun jedhama? Fakkeenyaaf yoo nama walitti aartee yeroo sanitti daftee hin deebiste waan aarii san keessa waan hin taane waan jettuuf waan hin taane yookaan waan dubbattuuf booda nama saniin fa'aa walitti bu'uun mala aariirraa yoo dabalatte malee waan isirraa qannas waan hin jirre walumaa galattuu yeroo aartee haga qabbaneeffatanii waan tokko nama deebisuu jechuun maaliif booda rakkoon san caaltu si aarsa si dhufa jechuudha. Sirriidha akkuma jette namni tokko yeroo aaretti deebii namaa waan hin deebisneef kanaaf immoo akka sammuun kan kee xinnoo boqonnaa si argatuuf waan tokko yoo namni tokko rakkatee fakkeenyaaf dheebodhee jedhu jedhe yoo namaa walii aartee jiraatte waan an jedhe san dhiiftee ati waan biraati kan itti fudhattu. Kanaaf immoo jecha naan jette san yeroo aariin sun sirraa xiqqoo qabbanaa'e sheena'uu dandeetta. Kanaaf immoo waan akkasii sanirraa of eeguun barbaachisaadha. Yeroo har'aa kana namni aarii qabatee hin danda'u. Kanaaf gaafiin itti aanu immoo yeroo gaddaatti yeroo gaddisu tokko waan murteessini jedhamee dhaabee daalagaa jira. Ammas gaafiin itti aanu tokko yeroo gammaddetti waadaa namaan galiin jedhama. Maaliif akkas jedhama jechi kun maaliif? Yoo waadaa namaa seente maal rakkoo qaba gammachuudhaaf keessi jirtu yoo waadaa namaa seente maal rakkoo qaba? Gammachuun sirriidha beekte gammachuun sirriidha. Fakkeenyaaf amma ani wanta takka gammadeetiin murtala waan san seeneetiin waadaa yoo jee waadaan kun laftu miti waa'ee hedduu ulfaattuudha waan ta'eef kanaafin ariifadheetiniin waadaa seeneetiin jee rakkoo waadaan kun hedduu ulfaattuudha waan taateef waadaa waliin waan hin taaneef jiraniitiniin nama fakkeenyaaf jette namni tokko obbuu gammade sammuu isaa gammachuu san keessa jirti beekte waan duuba gammachuu kana duuba jiru yaadachuu qaba namni kun. Kanaaf maaltu duubaan natti dhufaa maaltu jira yaa'anii hubachuu qabanii daddafanii waadaalee namaa seenuun jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataa sunis akkasii. Ammas gaafii qabda? Gaafii tokko qofa. Hin baay'ateema? Laan baay'ee na gaafadhu. Ammas yeroo gaddise tokko murtii namaa murteessisiin jedhama. Yeroo gaddee murteessini dhuguma. Fakkeenyaaf anama gadda qabanii rabbiin godhini. Fakkeenyaaf ammoo gadda qabaadhee murtala fakkeenya natti yookaan ammoo sun itti haarachuu namni sun akkana jedhee murteessuu hin qabu.
maaliif murteessinire yookaan wanti sun soba fa'a ta'a yookaan takka dhugaa ta'a wanti sana suutu addaan bafadhee wanti kun akkamtu akkam jeetiin addaan bafachuu qaba malee dafeetiin waan san murteessuu jechuun keessattuu yeroon waa murteessituu fi yeroon nama waa jettu tokko yeroo sammuun kan kee firii ta'e ta'uu qaba waan akkasii kana fakkaataa hordoftoota keenya waan hordoftanii galatoomaa jecha yeroon har'aa kun yeroo kooronaati mana keessan taa'uudhaan maatii keessan yoo maatii keessan fira keessan hiriyoota keessan waan jaalattan taate mana taa'aa bilbilaa fi naga gaafadhaa waan tuttuqina suppermaarkeet bakka adda addaa ogguu deemtan harka keessan gwaantii uffattanii afaan keessan maaskii uffattanii godhattanii rabbiin waa eegumsaadha kanarraan waan jarmii ajjeesusanis qabattanii deemuu qabdan isiniin jenna kun dhaamsa keenya karaa keenyaatiin waan dhaamtuuf yoo jiraate. Daawwattoota keenya wanni hin dhaamu akkuma ati jettee jirta dhibeen koronaa jechuun kun dhibee hamaadha waan ta'eef rabbiin irraa nu haa eegu bakka jirrutti rabbiin ija rahmataatiin nu haa laalu jajjabaadhaa wal jajjabeessa isin jaa karaa yeroo deemtan fayyadama waan fayyadama rabbi jaatu karaa hin ciisinaa jedhanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isin jaa daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isin jaalladha Oromoo dhiiga keenya foon kenna isin